Akkam jirtu hordoftoonni barumsa afaan Oromoo. Barumsa keenya kutaa tokkoffaa darbeetiin waa'ee afaan Oromoo haga tokko tuqnee qubee afaan Oromoo bal'inaan barachuun keenya ni yaadatama. Barumsa keenya kutaa lammaffaa har'aatiin ammoo waa'ee uumama sagalee kan barannu ta'a. As keessattis sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa kan barannu ta'a. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan karaa fuula feesbuukii keenya barumsa afaan Oromoo jedhuu fi karaa imeelii keenya dachimixaafaa@gmail.com jedhu nu barreessuu dandeessu. Herreega yuutuubii keenya Amboo Times Tube jedhu subscribe gochuu hin dagatina. Uumama sagalee. Afaan Oromoo keessatti sagaleen kan uumamu qubeen dubbifamaa fi qubeen dubbachiistuu walitti dhufuudhaan. Qubeen dubbachiistuu mataa isaaniitti dhaabbatanii sagalee mataa isaanii uumuu ni danda'u. Qubeen dubbifamaa garuu akka qubee dubbachiistuu of danda'anii sagalee mataa isaanii uumuu waan hin dandeenyeef qubee dubbachiistuu kanneen shanan fayyadamuudhaan sagalee uumuu jechuudha. Sagaleen isaan uumanis qubee dubbachiistuu shanan irratti hundaa'ee jijjiiramaa deema. Kanaafuu qubeen dubbachiistuu of danda'ee sagalee uumuu kan danda'u yoo ta'u, qubeen dubbifamaa ammoo gargaarsa qubee dubbachiistuun malee sagalee mataa isaanii uumuu akka hin dandeenye kutaa tokkoffaa darbe keessattis haga tokko tuquu yaallee turre. Fakkeenyaaf qubee baa jedhu dubbisuu yoo barbaanne baan qophaa isaa dhaabbatee sagalee kennuu waan hin dandeenyeef keessa beekannoon qubee dubbachiistuu itti hidaanee sagalee baa jedhu arganna jechuudha. Kanaafuu qubeen dubbifamaa kutaa tokkoffaa keessatti dubbisne hundi isaaniiyyuu qophaa isaanii dhaabbatanii sagalee mataa isaanii uumuu waan hin dandeenyeef keessa beekannoon qubee dubbachiistuu A yookiin immoo qubee dubbachiistuu A lama itti hidaanee sagalee mataa isaanii kan dubbisaa turre sana akkaataa kanaatiin dubbisne jechuudha. Afaan Oromoo keessatti dheerinni fi gabaabbinni sagalee illee qubee dubbachiistuu irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf qubeen dubbachiistuu tokko ta'ee qubee dubbifamaa dursee yookaan qubee dubbifamaatti aanee yoo dhufe sagalee gabaabaatu uumama. Qubeen dubbachiistuu dachaadhaan yoo barreeffame ammoo sagalee dheeraatu uumama jechuudha. Qubeen dubbachiistuu yoo tokko ta'ee barreeffame hafuura gabaabaatiin kan dubbifamu yoo ta'u, lama ta'ee yoo barreeffame garuu hafuura dheeraatiin dubbifama. Sagalee gabaabaa. Sagaleen gabaabaa qubee dubbachiiftuun qeenxee ta'ee yegguu jecha tokko keessatti barreeffamu sagaleen sun sagalee gabaabaati jechuudha. Sagaloota gabaabaa kanas akkuma armaan gaditti ilaallu kanatti yeroo dubbifaman hafuura gabaabaatiin kan dubbifaman yoo ta'an, yeroo barreeffaman ammoo qubeen dubbachiistuu qeenxee qofaan kan barreeffamanidha. Akkuma dureennee turre qubeen dubbachiistuu of danda'anii sagalee mataa isaanii uumuu waan danda'aniif qophaa isaanii dhaabbatanii barreeffamus ni danda'u. Kanaafuu waliin haa dubbisnu sagalee gabaabaa kana jechuudha. A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ca, Ce, Ci, Co, Cu, Da, De, Di, Do, Du, Fa, Fe,
fi, fo, fu, ga, ge, gi, go, gu, ha, he, hi, ho, hu, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, ni, no, nu, pa, pe, pi, po, pu, qa, qe, qi, qo, qu, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu, wa, we, wi, wo, wu, ta, te, ti, to, tu, ya, ye, yi, yo, yu, za, ze, zi, zo, zu, cha, che, chi, cho, chu, da, de, di, do, du, nya, nye, nyi, nyo, nyu, sha, she, shi, sho, shu, pha, pe, pi, po, pu, tsa, tse, si, so, su, ja, je, ji, jo, ju. Isaan kun sagalee gaggabaaboodha jechuudha. Sagalee dheeraa. Sagaleen dheeraa qubeen dubbachiistuun gosa tokko lama ta'uun walitti aanuun yeroo barreeffaman kan uumamudha. Innis qubee dubbachiistuun kun qubee dubbifamaa dursee yookiin itti aanee cimdiin yeroo barreeffamu jechuudha. Waliin haa dubbisu. Sagaleen qubee dubbachiistuu yookiin sagaleen dheeraan kun yeroo dubbifamu hafuura dheeraatiin dubbifama. Garaagarummaa sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa waliin ilaalaa haa deemnu. A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ca, Ce, Ci, Co, Cu,
da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, gi, go, gu, ha, he, hi, ho, hu, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu, na, ne, mi, no, nu, pa, pe, pi, po, pu, ka, ke, ki, ko, ku, ra, re, ri, ro, ru, sa, se, si, so, su, ta, te, ti, to, tu, va, ve, vi, vo, vu, wa, we, wi, wo, wu, ta, te, ti, to, tu, ya, ye, yi, yo, yu, za, ze, zi, zo, zu, cha, che, chi, cho, chu, da, de, ti, do, du, nya. Barnota, barnota, ammas barnota, kanata hukaba, kayon oromota. Barnota, barnota, ammas barnota, kanata hukaba, kayon oromota. Barnonni dhuga ifirra eegala, aadaa hubachiise, seenas ni fincila, of tuffii balleessa, haamilee kufta kaasa, ija jaame banaa, sammuu bilisoomsa, ija jaame banaa, sammuu bilisoomsa. Ja, je, ji, yo, yu. Isaan kun sagalee dheeraati. Sagaleewwan dheeraa kanatti fayyadamne jechoota afaan Oromoo keessatti yeroo barreessinu isaan kanatti fayyadamna jechuudha. Sagaleewwan gabaabaa fi sagaloota dheeraa kana walitti fidnee jecha ijaaruudhaan itti gargaaramuu dandeenya jechuudha. Afaan Oromoo keessatti jecha kamiyyuu barreessuudhaaf sagaloota gabaabaa fi dheeraa as keessatti baranne kanatti fayyadamna. Kanaafuu garaagarummaa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baasaa xiyyeeffannoodhaan hubachuun barbaachisaadha. Haga barumsa keenya kutaa sadaffaa itti aanutti wal arginutti nagaatti. Barnota, barnota, ammas barnota, kanata hukaba, kayon oromota. Barnota, barnota, ammas barnota.
kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenaas ni xinxiila qoftuu fi balleessa haamilee kufta kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa.